sagalee qeerroo bilisummaa. Onkoloolessa 18 harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenya kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Qophiin sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa Finfinnee irraa kan tamsa'u amma jalqaba. Qophii kana kan isin biraan ga'us an furtuu Oromiyaati. Jalqaba irratti akkuma barame oduu isiniif dhiyeessina. Oduu kanas kan isiniif dhiyeessu Jaal Falmataa Sabaati. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Amma sirra deebiin harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo amma oduu yeroo kanaaf qabnu isin dhageessisa oduu waliin an Falmataa Sabaati. Waldaan Aartii Oromiyaa fi Tiyaatira Oromiyaa dhimma guddina aartii Oromoo irratti guyyaa gaafa onkoloolessa 16 bara 2019 magaalaa Finfinnee galma aadaa Oromootti ibsa miidiyaaleef kennanii jiru. Qabiyyeen ibsichaas galma guddaa Tiyaatira Oromoo sadarkaa isaa eegee ijaarsisuuf akka ta'e hojii gaggeessaan waldaa Tiyaatira Oromoo obbo Taadiyoos Abdiisaa ibsa isaanii irratti dubbatanii jiru. Hojii gaggeessaan kun akka jedhanitti ijaarsa galma tiyaatira kanaa qarshii miliyoona 600 fi isaa ol akka gaafatus himaniiru. Haaluma kanaan gaaffileen tokko hirmaattota ibsa miidiyaa irraas yaada kaasaniin hojiin ijaarsa galma kanaaf gama mootummaatiin gargaarsi ijaarsa kanaaf gochaa jiru akkami jechuun yogguu gaafatanis hojii gaggeessaan kun nuyi waan hunda xumurree gargaarsas gaafanneerraa garuu hanga ammaatti deebii nuuf hin kennine garuu deebii gaarii nuuf kennu jennee abdanna jechuun yaada isaanii dubbataniiru. Mootummaan naannoo Tigraay barattoonni mana barnoota olaanaa barana seenaan keessaa barattoota gara mootummaa Amaaraatti ramadaman akka gara naannoo sana hin deemne dhorkuusaa itti gaafatamaan waajjira barnoota naannoo Tigraay ibsa baasuusaa miidiyaaleen hawaasaa addeessaniiru. Oduu biraan mootummaan naannoo Amaaraa Oromoota Walloo irratti ajjeechaa hidhaa fi darara garaa irraa gahaa akka jiru jiraattonni godina Walloo tokko sagalee qeerroo bilisummaa Oromootti himanii jiru. Haaluma kanaan namoota uummata Oromoo Walloo quuqama saba isaaniif qaban yeroo darbee mootummaan Amaaraa jumlaan qabee mana hidhaa keessatti akka dararaa jiru maatiin hidhamtoota kanaa ni dubbatu. Kanaan walqabatees bulchaan godina Kamisee dabalatee namoonni hedduun bakka duraan itti hidhaman irraa kaasuun yeroo ammaa kana mana hidhaa guddicha naannoo Amaaraa keessatti argamu naannoo Shawaaroobit keessanii himata irratti akka banuuf jiran baramee jira. Gama biraan qaamni nageenya godina Bunnoo Beddelleetti uummata dirqiin gadi bahaatii hiriira deeggarsa muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy badhaasa nageenya Noobeelii argate deeggaruuf bahaa jechuun qeerroo fi qarreen godinichaa komatan. Haaluma kanaan godinuma kana aanaa Diggaatti poolisii Oromiyaa fi bulchitoonni aanaa sanaa uummata mana isaanii irra deemanii dirqamaan baasuuf jennaan yeroo uummanni diduu isin farra nageenyaati jechuun qeerroo fi hawaasa naannoo sana reebaa akka jiran odeessachi nu dhaqqabe ni addeessa. Barataan yuunivarsiitii Haromayaa Damee Harar baratu Amaanu'eel Kennasaa jedhamu onkoloolessa 15 magaalaa Harar irraa gara Finfinneetti osoo imalaa jiru naannoo Awwaash jedhamutti poolisoota gumruukaa eegan irraa rasaasatti dhuka'een lubbuun isaa dabreera. Barataan Amaanu'eel Kennasaa barataa waggaa 3ffaa damee fayyaa kan baratu yoo ta'u carraa biyya Ameerikaa deemuuf argateen foormii guutuuf osoo gara Finfinnee imalaa jiru lubbuun isaa darbuun barattoonni yuunivarsiitii Haromayaa gadda isaanitti dhagahame dungoo qabsiisuun yaadatanii jiru. Nuyis tutni sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo gadda nutti dhagahame ibsachaa maatii Amaanu'eel fi firoottan akkasumas hiriyyootan isaaf jajjabina hawwina. Ajjeechaa fi hidhaan lixa Oromiyaa keessatti akkuma itti fufetti jira. Kanaan walqabatees barsiisaa amantaa Charnet osoo mana barumsaa deemaa jiru magaalaa Qondaalaa keessatti ganamarraa sa'aatii 2tti rasaasa waraana mootummaa irratti dhuka'een lubbuun isaa dabreera. Oduma wal fakkaatuun godina Qeellam Wallaggaa keessatti darara qaqqabaa jiruuf jiraattota magaalaa Gidaamii waliin gaaffiif deebii goone oduu booda isin dhaqqabsiisnaa nu waliin hordofaa isiniin jenna. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa har'aaf qabnu kan maangolamna qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Egaan hordoftoota keenya yeroo kana naannoo Oromiyaa keessatti rakkoon nagaa bakka garaagaraatti mul'achaa jiraachuunsaa beekamaadha. Haa ta'u malee godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii keessatti daa'ima waggaa 12 rasaasa mootummaatiin rukutamte walqabatee obboleessa daa'ima kanaaf akkasumas jiraataa naannoo sanaa haasaa waliin goone qabna hordofaa. Sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo irraan siif bilbilaa jira. Mee taateewwan Qeellam Wallaggaa jalatti ta'an jidduu kana maaltu mul'ate maaltu gaggeeffame naaf ibsuu dandeessa? Ajjeechaan kun manuma bira ka'ee mucaan kun balbala lafiitii irraa gadi bu'aa jira. Waraanni makalaakiyaa fi liyyuu haayileen gadi ba'anii wal makaa jiru.
Urgaa kana rukuttee kaatee bukkee dabarte beektu. Mucaa eenyu kan rukutame jettu kun? Bukkee Tashoomaati. Umurii isaa waggaa 12. Maal godhe jedhanii rukutan? Akkamatti rukutte manuma biraa isa inni ba'aa jiru akkamatti rukutte. Kunoo reefu opereeshinii wayii galee opereeshinii wayii wallaanamaa jira amma hin bahin jira. Eessa isaarra rukutame? Harka bitaa kana gadiitti bukkee rukutame. Qaamni isaa qaama irra teeteera. Sekanaa immoo meeyonaatti reefu wallaanamaa jira. Baramii jiru meeyonaa reefu jalqabameera wallaan. Qaamni mootummaa biyya keenya irra jiru. Sekanaa mana qorichaa deemsisaa wallaanaa nuun jedhee waraqaa wayiyyuu mijeeqaa turte jalqabaa fi hin danda'amu jettee. Baay'ee sa'aatii afuriin wanti kun sa'aatii afurii rukutte hanga sa'aatii 11 fi walakkaa wayii keessa bakinaa kontiraataa fudhannee wayii geessinee mijisaa turan jalqaba. Eessatti kun eessatti rukutame? Mana Afteeri. Magaalaa ishee Asteer Ganda Qeellam jedhamti? Magaalaan ishee Afteeri. Gandi ishee Ganda Qeellam. Amma eessatti yaalamaa jira mucaan kun? Hospitaala keetiifi. Maal keeti siif mucaan kun? Obboleessa. Obboleessa keeti. Kan rukute raayyaa ittisa biyyaa moo poolisii Oromiyaati? Raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisii Oromiyaa waluma makaa jiru. Mootummaa yookiin qaama dhimma nageenyaa gaafattan qabdu mucaa keenya warra rukuta seerattaa dhiyaatu jettanii? Lafa itti jennu waan hin qabaanneef nama gaafa nu dhabnee homa tajaajila mucaa homa keenya gaggeessaa jirra. Kallattii hundumaaniyyuu mootummaa kallattii itti jedhan hin jiru. Ajjeesaan immoo jirumaatuma eema jira malee har'a bichaa mini kanumaan jira rukutamaama jira. Namni kun kallattii hundaan bakka itti jennu waan namni irruufi kanaaf homa keenya wallaalaa jira irran immoo. Amma maal fakkaata naannoon keessan haalli nageenya? Haalli nageenyaa hin jiru naannoo keenya irra. Waraana jira akkatti haala ba'anii hin jiru. Bakka manuma keessa walii galtota malee tamaariis wanta adda addaa isa akkaataa ittiin jiru tamaarii galees nama reebi. Waraabon irraa bu'ee qeeransiin irra bahu bineensi bineensumaa tokkolleen waan aannahu nyaadamuun kiyyan oolu dheessuus waa duraan bahu humna too jabeeffadhee xiyya koo qopheeffadhee lachuutu ofirraa da'u. Hayyee dhaggeeffataa keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoorraan siif bilbilaa jira. Mee taateewwan jidduu kana torban kana keessa qeellam wallaggaa jalatti ta'aa jiran nuuf himuu dandeessaa akka jiraataa naannoo sanaatti? Ani jiraataa naannoo sanaa ta'ee gidduu kanatti aanaa gidaamii jalatti wanni ta'aa jiru waan jibbisiisaa waan gocha sookan keessa raayyaan ittisa biyyaa raawwataa jiru. Namoonni baay'inaan illee qabamaa akka jiran inuma jiru. Har'as kun guyyaa har'aa kana nani mucaan waggaa 12 ta'u tokko rukutamee jira. Maqaan isaa Abdulqee Tashoomaa kan jedhamu ganda Afteerirraati. Harka bitaa kanaan rukuttee karaa qomaa kana bahee jira. Eenyutu rukuta? Poolisii Oromiyaa moo raayyaa ittisa biyyaati? Raayyaa ittisa biyyaatii fi koora bittinneessaa walitti makamee deemaa jira. Isaan kana keessaa abbaa rukute gaamusaan sun yeroo suma rukutamee kufee walii rukute baruu hin dandeenye kan waliin deemu garuu isaanuma. Namni rukutame kun maalidha dalagaan isaa? Dalagaan isaa namni kun mucaa wallaalaa dhumayyuu garuu bosona keessaa yeroo isaan fiiganitti ijoolleen qeerroon kun hin baratu baay'inaan sababii isheen nama rukuttee jirtuuf mana gajjallaatti osoo wanni bahee jiru dhattee rukuttee bukkee dabartee rukunnee dhadhaa fudhadhaa jettee madeesse. Namoonni kan biraan akka ganda Kiraay Sonkaatti halkan uumaan Gashaarra jedhamu Jabaanaa Badhaasaa Saamu'eel Abuluutii fi Shumaa Jabaanaa kan jedhamu mucaa waggaa 13-15 Jabaanaan immoo nama waggaa 40 akka ta'u qabdee gidaamitti geessitee dararaa jirtu kunoo. Hundumti isaayyuu torbee kana keessa ta'aa jiru kunoo ammoo gara Afteer Saambootti illee yeroo deebinu harka Dalaalam Guutaa kan jedhamu Sheek Jamaal Andashaa kan jedhamu Koorii Baacaa Alii Huseeniif Nagaasaa Mikaa'il Solomoon Mikaa'il obbolaa Qataan reebbee namoota kana keessaa namoota lama maraa sana fiidhaan rukuttee mataa isaanii torbaqattee. Eessatti kuni? Ganduma Afteer keessa inni kunis bakkuma mucaan rukutame. Gidaamii jechuudha. Gidaamii jala ta'ee ganda Afteer keessa bakka Afteer jedhamutti. Waan kana egaa uummanni bakka mana hin jiru hundisaa yoo lafa hojii dhaqe lafa hojiitti dhuma rukutamaa sodaa guddaa naasuu guddaan jiraataa jechuudha. Uummanni laftee dhabeera mootummaa waan itti iyyannus hin qabnu jedheetuma callisee du'aa jira. Waraanni mootummaa gadi guuramaa jira ka jedhamu dhagahamaa jira. Dhugaadha kun ni jira waraanni mootummaa ka duruma achi qubate moo bifa haaraan ammas kan gad dhufaa jirutu jira. Kan dabalamaa jiru koora bittinneessaa poolisii Oromiyaa waraanni raayyaan ittisa biyyaallee baay'inaan dabalamee baay'ina uummataayyuu gara caaluu irra jira jechuudha. Uummanni naannoo sana amma jireenya isaa akkamiin gaggeeffataa jira? Jireenya isaa akka gaggeeffatu kunoo lafuma sondhee jira lafa sana yoo ta'uu dandees akka itti tolu hin qabnu galaa baatannee lafa hojii dhaquu hin dandeenyu shanee qallabdu nuun jedhanii
shanee kana sun hin beeknu kan jiru addanarra humna hidhatee jiru qaamni shanee kana nami qallabuu yoo dandeenye iyyuu ijoollee makeenya jenneeti kan qallabne immoo nami hundiyyuu qallabe hin jiru ammoo yoo hin qallabne ta'es qallabde ta'es numa duutaa sanaaf jecha yoo dandeenye nurraa hadeebisu jenneeti qallabaa jirra isaanillee. Dhaamsinni amma yoo jiraate egaa mootummaanis waan kana nurratti dhiisee mootummaa yoo dhiise mootummaan addunyaa nu dhaga'uu hin danda'u uummati rakkannee irraa garatti deebi'uudhaan irraa nuyi qaama kana lachuu irratti waan argannu hin qabnu nuyi gallachuutti mootummaa gabbarreema jiraanna waan ta'ee fi gara tokkotti nurraa deebi'uu qaba. Araara jedhaa jiru araara kana kara dhugaan geggeeffatanii nurraa deebi'anii nutti tolaa jenna akka keenyatti. Waraabon irraa bu'ee qeeransiin irra bahu bineensi bineensumaa tokkolleen waan aannahu nyaadamuun kiyyaan oolu dheessuus waa duraan bahu humna too jabeeffadhee xiyya koo qopheeffadhee lachuutu ofirraa da'u. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya qophiilee keenya duraa duubaan akkuma isin bira ga'etti jira. Amma qophiin keenya gara qophii addaatti isin dabarsa. Qophiin addaa keenya kan guyyaa har'aa mata dureen isaa maqaa ABO'n Oromoo yakku kan jedhu kan jaal yoomiyyuu dhugaa isaatiin isiniif dhiyaatu ta'a. Ammallee qophiileen keenya itti fufaa nu faana turaan afeerraa keenya. Kallacha qabsoo uummata Oromooti. ABO. Maqaa ABO'n Oromoo yakku. Addi bilisummaa Oromoo jaarmiyaa gabrummaa roorroo bulchiinsa alagaa dhiittaa mirga namoomaa saamicha diinagdee xiqqeenya aadaa fi afaan jalaa uummata Oromoo bilisoomsuuf hundeeffamedha. Akeeka bilisummaa uummata Oromoo galmaan ga'uuf addi bilisummaa Oromoo hundeeffama isaarraa kaasee tarsiimoo hidhannoo siyaasaa dippiloomaasii fi fincila uummataa walitti qindeessuun qabsoo uummata Oromoo boca itti gochuun itichuun uummata Oromoo dammaqsuun mirga isaaf akka falmatu ijaaruun sirna cunqursaa dura hiriirsuu danda'ee jira. Kallacha qabsoo uummata Oromooti. ABO. Addi bilisummaa Oromoo jaarmiyaa ejjennoo hin sharafamne qabuu fi gama kamiinuu dantaa Oromoo dabarsee hin kennine ta'ee argamuun qarriffaa humnoota qorqanii jiraachuuf objotanii kanneen akka wayyaanee fi nafxanyaa humnoota aangoomuu Oromoo irraa sodaa qaban waliin falmatti seene. Wayyaaneen uummata Oromoo jumlaan hiitee siyaasaa fi dinagdee irraa moggaatti dhiibuun gama tokkoon seera gama biraan immoo humna fayyadamte. Erga ABO'n humnaan dhiibamee qaama ce'umsaa keessaa bahee wayyaaneen adda bilisummaa Oromoo akka qaama farra dimokiraasii nageenyaa fi misoomaatti duula walirraa hin cinne itti bante. Kallacha qabsoo uummata Oromooti. ABO. Addi bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessaa dhiibamee ba'uuf sababaa guddaan EPRDF jaarmiyaa haqaan uummataaf falmu waliin hojjechuu fedhii dhabuu isaati. Osoo addi bilisummaa Oromoo jiruu dantaa ofii Oromiyaa keessatti eegsifachuun abjuu waan ta'eef jaarmiyaa kana dhabamsiifatanii qaama akka meeshaatti ofii bixxilatan OPDO'tti dhimma ba'uuf murteeffatan. OPDO'nis saalfii tokko malee akeeka bixxilamteef galmaan ga'uuf Oromiyaa keessatti bakka bu'aa EPRDF taatee tajaajilte. Akeekni duula nafxanyaa jaarmiyaa haqaa mirga uummataaf falmu mallattoo sabboonummaa ta'e dhiphummaan yakkanii Oromiyaa keessaa baasuudha. Nafxanyoonni diinni diina kootii fira kooti ilaalcha jedhuun wayyaanee tumsanii adda bilisummaa Oromootti duulan. Qormaata kanarra aanuuf adda bilisummaa Oromoo bara 2004 irraa kaasee tarsiimoo isaa keessa deebi'ee gulaaluun qabsoo fincila uummataatti gurmeessuutti xiyyeeffate. Kallacha qabsoo uummata Oromooti. ABO. Addi bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannootti
akka yaadetti milkaa'uu baatus akeeka qabsoo Oromoo bifa itti godhee sammuu uummata Oromoo keessa bulchuu jaarmiyaa bilisummaa dhugaa ta'e hoggana isaa osoo hin qusatiin aarsaa gochuun miiliyoonota du'aan balfan cunqursaa balaaleffatanii yookaan hadheeffatan saamicha xireeffatan gabrummaa baachuuf gatiitti hayyamuu didan of duuba hiriirsutti milkaa'eera. Kana gochuuttis addi bilisummaa Oromoo qajeellotti sammuu fi onnee miiliyoonotaan booji'amee akeekaa fi kaayyoo isaa waliin akka hiriiran ta'eera. Hiphoo kallacha qabsoo uummata Oromooti. Uummata Oromoo biratti adda bilisummaa Oromoo jechuun falmaa mirga namaa fi dimokiraasii qabsaa'aa bilisummaa haqaa fi nageenyaati. Adda bilisummaa Oromoo jechuun uummata Oromoof mul'ata. Kaayyoo fi galma kan qabu ta'ee sammuu miiliyoonotaa keessatti yeroo maqaan isaa ka'u kan namatti dhufudha. Falmaa wayyaanee waliin gochaa ture keessatti uummatni Oromoo sagalee tokkoon kan daandii bilisummaatti nu geessu daandii adda bilisummaati jedhee mirkaneesseera. Dhugaan kunis wayyaanee akeeka cunqursaaf Oromiyaa keessatti OPDO bixxilte kan isheen uummata irratti haaloo baatu kakaaseera. Kanaaf Oromiyaa keessaa fi alatti uummata Oromoo jumulaan miseensummaa fi deeggartummaa adda bilisummaa Oromoon yakkuun kumoota dhibba hedduu mana hidhaatti guuran. Yeroo tikoonni wayyaanee Oromiyaa keessa deemanii sabboontota ukkaamsan ergamtoonni OPDO immoo daandii itti agarsiisuun afaan hiikuunii fi ragaa sabboontota irratti bahuun gargaaraa turan. OPDO'n dhaaba sagantaa fi imaammata alagaan baastuu fi hin bultu ta'uun ofiis dhaaba maxxannee taatee abdii uummata keenyaa daran dukkaneessuun ishee uummanni keenya falmaa bilisummaaf taasisu keessatti mamii malee adda bilisummaa Oromoo jala akka hiriiruuf xurree saaqeera. Kanaaf uummanni Oromoo abaa'ummaan Oromummaa, abaa'ummaan daandii bilisummaa, abaa'ummaan of ta'uu fi abaa'ummaan haqaa, dimokiraasii fi bilisummaa uummataan mararsiifame. Haadholii fi abbootiin ilmaa fi intala isaanii hangafaa fi quxisuu osoo hin jedhin hin mararsiifanne qabsoo adda bilisummaa Oromoon durfamuuf gumaachaniiru. Wayyaaneen ajjeeftee, hiitee, dararte yookiin biyya ariitee uummataa fi adda bilisummaa Oromoo adda baasuu hin dandeenye. Uummanni Oromoo hanguma aarsaa kaffalaa deemu adda bilisummaa Oromoo deeggaraa deeme. Yoo dhiigni isaa tokko garmalee dhangala'u dhiigni kumaatamaan danfaa yeroo tokko dhabamsiisan kumoonni biqilanii qabsoo dhaalaa qabsoo daran finiinse malee uummanni jiilee adda bilisummaa Oromoo irraa hin dheessine. Hanguma wayyaaneen daboo kadhattee adda bilisummaa Oromoo waraanuu fi irratti oloolutti uummanni Oromoo immoo wareegama baasee dhaabaa fi qabsoosaa baraarutti fufe. Qormaata karaa uummataa itti dhufeerraa of baraaruuf akkasumas deeggarsa uummataa dhabamsiisuuf wayyaaneen seera tumatte. Seeronni adda bilisummaa Oromoo balleessuuf jedhamanii xiyyeeffannoo guddaan uummata rifaasuuf tumaman kunis labsii adaba yakkaa lakkoomsa 414 muraa 2004 keeyyata 240 241 242 256 fi 257 jalatti kan tumame yoo ta'u kan lammataa immoo labsii farra shororkeessummaa lakkoomsa 652 muraa 2009 kan bahedha. Egaa sabboontonni Oromoo hedduun keeyyattoota kana jalatti murtii xiqqaa irraa hanga umurii guutuu fi du'aatti itti murtaa'aa ture. Mootummaan wayyaanee bara 2004 kaasee labsii adaba yakkaa kanaan uummata Oromoo mana hidhaatti ukkaamsaa ture. Ilmaan Oromoos mana murtii federaalaatti dhiyaatan labsii adaba kanaan himatamuun aadaa ta'aa dhufe. Abbaan alangaa federaalaas ragaa tokko osoo hin qabaatiin namoota kuma hedduutti lakkaa'aman keeyyata kanaan himatee barootaaf mana hidhaatti ugguraa dararaa ture. Mootummaan Itoophiyaa adda bilisummaa Oromoo waltajjii addunyaa irraa dhiibdee daran qubsuma dhorkachiisuuf akkasumas kijibaan gurraachessuuf seera baastee galmee shororkeessummaatti isa ramadde. Wayyaaneen adda bilisummaa Oromoo shororkeessaa jettee maqaa moggaasteef tarkaanfii kanaan qabsaa'ota, barattoota,
hayyootaa fi qaamota hawaasaa hunda mana hidhaatti guurtee dararama addaaf saaxilte. Labsiin farra shororkeessummaa lakkoofsi 652 muraa 2009 abbaa alangaa qaamota tikaa ragaalee akkasumas mana murtiif mirga addaa kenne. Shakkamtoota keeyyata kana jalatti himataman yookiin shororkeessummaan farrajaman akka uummataan jibbamanitti dhaadheessuun kan himataa mirga inni ofirraa ittisuu danda'u mulqee yakka mootummaan hojjetuuf beekamtii kenne. Akka kanaan miseensonni, deeggartoonnii fi uummanni Oromoo dhaaba isaanii adda bilisummaa Oromoo mararsiifatan labsii farra shororkeessummaan saaxilamanii wareegama ulfaataa kaffalaniiru. Labsii farra shororkeessummaa kanaan akka malee kan miidhame deeggartootaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo qofas hin turre. Miseensonni paartiilee kanneen akka Koongireesii Federaalistii Oromoo, galaalchessitoota, artistootaa fi jaarmiyaaleen mirga namoomaaf falman hedduun waan sagalee uummataa ta'an qofaaf shororkeessaa jedhamanii taappeellaa adda bilisummaa Oromoo maxxanfataniiru. Gurmuu hedduunis adda bilisummaa Oromoo osoo hin beekiin hin deeggariin waanuma Oromoo ta'aniif qofa himanni itti banamee murtiin dabaa itti kennames lakkoofsan qaban. Akeeka ijoo wayyaaneen maqaa adda bilisummaa Oromootiin shororkeessummaa namatti maxxansituuf gama tokkoon adda bilisummaa Oromoo jibbisiisuuf akka bulguutti dhiyeessuu yaaluun gama biraan immoo bifa kamiinuu haa ta'u uummata Oromoo hoggansaan maseensuuf yaalii taasifamedha. Maqaa kanaan namuu akka sukkanaa'u, shororkaa'u, qabsoo sodaatee manatti akka deebi'uuf yookiin callisuuf ture. Har'as kan kaleessaa wayyaanee jalatti maqaa OPDO'n Oromoo laamsheessaa, hiisisaa fi ajjeesisaa ture maqaa jijjiirrachuun ODP of jechuun sirna nafxanyaa waggoota hedduu dura uummata Oromoo irraan qaqqabaa ture qaqqabsiisuuf madaa horfaa jiru. Warri ODP maqaatiin Oromoof dalagna jecha hojiin duguggaa sanyii raawwataa jiru. Addi bilisummaa Oromoo hanga qabsoon qabsaa'ota haqaa galma ga'utti wareegama kamuu kaffala malee hin badus hin baqus jecha ergamaan TPLF duraanii OPDO'nis ni kufa, ergamaan Amaaraa ammaas ODP'n ni kufa. Oromoof garuu ifa aduu bilisummaatu dhufa jecha qophiin har'aaf qopheeffadhe asumaan hin goolaba. Injifannoon ummata Oromoof, gadaan gadaa xumura gabrummaati. Iffoo! Kallacha qabsoo uummata Oromooti. Abaa'oo! Egaan hordoftoota keenya qophiilee keenya guyyaa har'aa keessatti barumsa guddaa qophiilee keenya keessumattiyyuu kan maqaa ABO'n Oromoo yakkuu kan jedhu irraati hubannaa guddaa akka argattan abdii qabna. Amma immoo wallee warraaqsaa isin afeerraa itti bohaaraan afeerraa keenya. Maaluma sabni Oromoo walii galee finjilee lolee maal qaba dinaasaa moo gaafa tokko nama saambulee. Duutee waree kamtu lubbuun tiyyaa allaatti namarsitu reeffa kiyyaa. Duutee waree kamtu lubbuun tiyyaa allaatti namarsitu reeffa kiyyaa. Dhiiga kooti na barreeffamu bilisummaanii. Laphee kooti na ijaarramtu Oromiyaanii. Dhiiga kooti na barreeffamu bilisummaanii. Laphee kooti na ijaarramtu Oromiyaanii. Maaluma sabni Oromoo walii galee finjilee lolee maal qaba dinaasaa moo gaafa tokko saba saambulee. Maaluma sabni Oromoo walii galee finjilee lolee maal qaba dinaasaa moo gaafa tokko nama saambulee. Akada papan kamne diti
tamne hanga yoomitti jiraanna gabroomne akka dafafaan qabne ditti tamne hanga yoomitti jiraanna gabroomne tokkummaan taane hafoorsine fincillee lollee baan kun hunduu nurraa jita yoo bilisomne tokkummaan taane hafoorsine fincillee lollee baan kun hunduu nurraa hafa yoo bilisomne. Maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba inaasa moo'ee gaafa tokko saba saambulee maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba inaasa moo'ee gaafa tokko nama saambulee. Dukana tilkaan baase nuujiniine ifaan nurraa fagaate dimbiriire. Dukana tilkaan baase nuujiniine ifaan nurraa fagaate dimbiriire. Ekeraatti yeenu naasise nuri faasise. Oromoo ilmaan abbaa tokko gargar babaase. Ekeraatti yeenu naasise nuri faasise. Oromoo ilmaan abbaa tokko gargar babaase. Maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba inaasa moo'ee gaafa tokko nama saambulee maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba inaasa moo'ee gaafa tokko saba saambulee. Qabsoo Oromoo kawarii gamanii rorroo alagaa diddaaf fandumanii. Qabsoo Oromoo kawarii gamanii rorroo alagaa diddaaf fandumanii. Walqixoo fallallabaa jiru bakka jiranii. Garaaf lageen bosonaa faroo eessa jiisanii. Walqixoo fallallabaa jiru bakka jiranii. Garaaf lageen bosonaa faroo reeffansiisanii. Oboona baa'oo bokkisaa dhufee leencii bosonaa bokkisaa dhufee oboon uummataa bokkisaa dhufee homaan sodaatu qabsootti fufee Oromoo lolii fincilee ka'ee leencaa bosonaa oboo kengarree beelaa deemuudhaan gogaa baraaree yoo beela illee homaan argatu itti mukaati kan inni nyaatu bishaan deebotee torrooqa dhugee kaayosaaf jecha kan inni gogee oboon keelolee daggalaa diigee booji'ee qabaa harka isaan fiigee keef maatisaa waa hundaa dhiisee wareega. Egaan hordoftoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo qophiilee keenya kanarraa hubannaa gaarii fi itti bu'aaraa akka turtan abdii guddaa qabnaa. Qophiilee keenya kan guyyaa har'aa kanumaan goolamnee jirra. Qophiilee ittaanan itti hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa jenna. Injifannoo uummata Oromoo. Gadaan gadaa bilisummaati.